Akkam jirtu kabajamoota fi jaallatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo akkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Ittaan sun oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hojii turan affeerraa kenna. Kallattii gara mata duree oduutti yeroo dabru oduun jalqaba. Lolaaf qophoofnee jirra. Diinonni keenya herreega dogongoraa keessa jiru kan jedhe muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad kabaja ayyaana Adwaa irratti haasaa taasiseen. Kun immoo qeeqa garaagaraa kaasee jira. Guutuu odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin odeeffannoo gagabbataa qabannee jirra. Lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti geggeeffamaa jiru cimee itti fufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti itti fufe kanaanis haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo gagabbataa argadhe jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Injifannoon giddugala Oromiyaa kaaba Shawaa Salaaleen aanaa Dagamitti argame immoo kan addaati jedhamee jira. Oduu guutuu isaa isiniin gaha. Oduun itti aanu mariin pirezidaanti Zeleniskii fi pirezidaanti Doonaald Tiraamp addunyaan xiyyeeffannaan eegaa turte waliigaltee malee xumuramee jira. Fashaluun marii kanaa immoo xiyyeeffannoo guddaa addunyaa kanaatii fi akkasumas dubbii ijoo addunyaa kanaa ta'ee jira. Dabalata isaa qaba. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Lolaaf qophis qabna qophoofnee jirra. Diinonni keenya herreega dogongoraa keessa jiru kan jedhe muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad kabaja ayyaana Adwaa irratti haasaa taasiseen. Haasofni muummicha ministeeraa kun immoo qeeqa garaagaraa kaasee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa waggoota 6 darban waraana irraa haragalfatee hin beeku. Ammas waraana marsaa birootiif qophii qabaachuu beeksisee jira. Kun immoo yaaddoo guddaa uummata biyyattii ta'ee jira. Biyyattiin waggoota 6 darban haala takka hin argin waraanan burkutooftee duubatti deebitee jirti. Jireenyi qaala'ee uummanni waan qabatee gadi dhiisu wallaalee jira. Ammallee lola marsaa birootiif biyyattii qopheessuun akkamitti yaadama jechuudhaan namoonni garaagaraa yaada kennaa jiru. Biyya waraana misoomsu takkaan agarre. Muummichi ministeera Itoophiyaa taa'ee mari'atee rakkoo furuu caalaa waraana filatuun maaliif kan jedhu namoota hedduu biraa akka gaafitti ka'aa jira. Kabaja ayyaana Adwaa irratti haasaa taasiseen ergaa dabarseen diinonni keenya herreega dogongoraa keessa jiru. Nutis waraanuuf qophoofnee jirra jedhee jira. Diinonni kun eenyuun akka ta'an garuu hin ibsine. Waraana biraatiif qophii ta'u kan ibse muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waraanatti kan seennuuf nagaa fiduuf jedhee jira. Garuu kuni waggoota 6 dabre waan mul'ateedha. Waggoota 6 darban lolarraa takka haragalfatee hin beeku. Garuu nagaa fidee beeka yookaan nagaa fidee jira kan jedhu gaafii namoota garaagaraati. Diinonni keenya yeroo hundaa dogongora herreegaa hojjetu. Dogongora herreegaa kana hojjetu warra karaa nagaatiin hin dhufne akkamitti akka adabnu warra Adwaa duule irraa barree jirra. Karaa nagaa filanna garuu akkuma abboota keenyaa karaa lamaaniifuu qophiidhaan yookaan qophii qabna jedhee jira. Ilmaan gootota Adwaa duulanii waan taaneef jedhee jira. Kun immoo warri Adwaa duule diina weerare yookaan weerara dhufe haleelee lolee ofirraa deebise inni hoo eenyu loluufi kan jedhu gaafii namoota birooti. Ammas kana jechuun isaa immoo biyyattii lola birootiif qopheessaa kan jiru akka ta'e waan ibsuudha jedhamee jira. Gara biraatiin immoo lolli Adwaa lola weerartoota biyya alaa irraa dhufanii ture. Garuu Itoophiyaan lola keessa kan jirtu lammiilee isiitiin. Lola lammiilee isii gidduutti deemaa jirudha. Waggaa 2 naannoo Tigraayin wal lolan, waggaa 2 yookaan waggaa 2 biroo naannoo Amaaraatti akkasumas waggaa 6 oliif naannoo Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromootiin wal haleelaa jiru. Kunniin immoo weerartoota miti. Gatta'anii mariidhaan rakkoo furuu dadhabuu irraa kan ka'e afaan qawwee filatuun biyyattii yookaan lammiilee biyyattii gara lolaatti galchuun biyyattiin lolaan burkutooftee jirti kan jedhan jiru. Intalaan tokko yaada kenneen Eertiraa waliin lola banuuf qophaa'aa jirra akka hin jenne ofii affeeree lammiilee biyyattii irratti lola bansiisee lolchiisee ture.
birmadummaa biyyaa sarbuu bira dabranii daangaa biyyattii cabsanii gara biyyattii galuudhaan yookaan galchuudhaan lafa naannoo Tigraay qabachiisanii hanga har'aa waraanni Eertiraa naannoo Tigraay qubatee jira. Eertiraa haala kanaan biyya keessa galtee lafa Itoophiyaa qabattee irra jirtu na weerarte yookaan nu weerarte na wajjin lolaaf qophiidha Eertiraadhaan jechuun fudhatama ni qaba jedhamee jira. Haala kanaan rakkoo ofii rakkoo uummataa taasisuun ni danda'ama. Herreega dogongoraa keessa kan jiru hoo haala kanaan eenyu ta'a? Hayyama muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediin dirooniin Jibuutii uummata Affaar irratti haleellaa raawwattee lubbuu namoota hedduu galaafattee jirti. Affeerraa isaatiin Keeniyaan lafoo fi qilleensarraan lammiilee biyyattii irratti haleellaa yeroo raawwattu. Lafa lixa Gondar Suudaaniif muramee kenname loltoonni Suudaan yookaan Suudaan kibbaa kiiloomeetira 100 hanga 200 gara biyyattii seenuudhaan akka barbaadanitti albuuda biyyattii yoo fe'atan osoo argamu osoo dhagahamu cal'isanii ilaaluun filatame. Nuti ilmaan hambaa gootota Adwaati jechuun nama hin qaanessu kan jedhanis jiru. Kuni hundi yoo ta'u kaalkuleeshinii herreega kamiitiin kun hundi ta'ee osoo jiru immoo kaalkuleeshinii herreega dogongoraa keessa kan jiru immoo eenyuun jedhamee jira. Lolli biyyattii keessatti waggoota 6 deemaa turee fi haasofni muummichi ministeera injifannoo Adwaatu wal qabsiisee haasa'e wal adda. Injifannoon Adwaa waraana yookaan weerartuu biyya alaa irraa dhufe irratti kan argame yoo ta'u, muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad ammoo lammiilee biyya isaa diina taasisee lolaanii ture. Hedduu lubbuu galaafate. Waraanni deemaa tures lammiilee biyyattii irratti kan kana booda labsamu kunis lammiilee biyyattii irratti waan ta'u waan fakkaatudha. Kun immoo seenaa lola Adwaatiin wal bira qabanii laaluun yookaan muummichi ministeera wal bira qabee laaluun isaa dogongora jedhamee jira. Isaan biroo immoo muummichi ministeera Itoophiyaa lola filaturra ahmuuzitti yookaan afaan qawwetti amanurra mariidhaan rakkoo biyyattii lammiilee biyyattii wajjin furuun karaa salphaa ta'ee osoo jiru lola biroo ammallee labsuun biyyattii tana yoo diigee fi hiyyoomsine ala bu'aan inni fidu hin jiru. Kanaaf itti yaaduu qaba jechuudhaan jala sararanii yaada isaanii ibsanii jiru. Gara oduu oolmaa Oromiyaatti yeroo ceenu oduu oolmaa Oromiyaatiin oduu gagabbataa isiniif qabannee jirra. Lolli waraana mootummaatii fi loltoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan kibba baha Oromiyaatti Arsii bahaa aanaa sirkatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Bitootessa 2025 barraa kana Arsii bahaa aanaa sirkatti mooraa loltoota mootummaa irratti itti marsuudhaan haleellaa irratti raawwateen loltoota mootummaa yeroo dheeraaf mooraa kana irraa bahuudhaan yookaan bobba'uudhaan uummata dararaa turte miidhaa garaagaraatiin adabe jedhee jira. Haleellaa raawwateen shambattalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 7 madoon akka adabee fi kan haftee mooricha keessaa yaasu naannicharraa akka qulqulleessu yookaan baqachiise beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kaaba Shawaa Salaaleen aanaa Dagamitti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo dorgommii hin qabne argadhe jedhee jira. Injifannoo kaaba Shawaa Dagamitti argate akka itti aanu kanatti isiniif qabadhee jira. Masa aanaa Dagamittis waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisen yookaan raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu akka dhaqqabsiise beeksisee jira. Bakka kanatti lolli hamaan geggeeffamaa turus ibsee jira. Gurraandhala 28/2025 aanaa Dagam ganda Qurquraa jedhamutti lola hamaa geggeeffameen loltoota mootummaa 65 yookaan 65 ol addunyaa kanarraa battalumatti yoo godaansisu kan 70 ol ta'an lakkoofsi kun dhibballee kan jedhu jira. Kan madoon adabaman jechuudha. Ammaaf ragaa lamaan keessaa kan 70 jedhu kana qabannee jirra. 70 ol madoodhaan adabee akkasumas meeshaalee hedduu irraa hiikkatee jira. Meeshaalee hiikkate keessaa bireen 2 AKM 26 rasaasa AKM 3450
rasaasa PKM 2100, rasaasa Dishqaa 1500 irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduun itti aanuu mudannoon tibbana White House keessatti ture dubbii ijoo addunyaa ta'ee itti fufee jira. Mariin pirezidaantii Yuukireen Zelenskii fi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp gidduutti addunyaan xiyyeeffannaan eegaa ture waliigaltee malee adda bahee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuukireen Vilaadimir Zelenskii mariidhaaf gara White House affeeree ture. Pirezidaantii Zelenskiinis affeerraa fudhatee garas imalee ture. White House'tti mariin ni eegale. Marii irratti haalli hooggantoota sadarkaa biyya bulchanii irraa hin eeggamneen marii gara mormitti jijjiiruun aariidhaan walitti dubbatuun jalqabame. Dubbichi kan jalqabame garuu yeroo pirezidaantiin Yuukireen Zelenskiin konkolaatarraa bu'u ture. Sunis uffannaa isaatiin wal qabsiisee suufamaan uffatin kan jedhu ture. Kunis White House kabaja kennuu dhabuudha kan jedhutti ilaalameeti. Mariin jalqabamee daqiiqaa 40tti adda cite. Waliigalteen albuuda Zelenskii fi pirezidaantii Tiraamp gidduutti mallatteeffamuuf ture osoo hin mallattaayin hafee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana addunyaa sadaffaa waliin qumaara taphataa jirta jechuudhaan pirezidaantii Zelenskiitti dubbate. Akkasumas Raashiyaa waliin waliigaltee taasifamu fudhattu taanaan nuti keessaa baana jedheen. Mariin gara mormii guddatti uumame. Mormii uumameen booda pirezidaantii Zelenskiin haala hin eeggaminiin akka masaraa mootummaa yookaan White House gadhiisee ba'utti himame. Zelenskiinis masaricha gadhiisee bahe. Dursamee ibsi walollee waliin baafamee ture. Kunis ni haqame. Kana booda Doonaald Tiraamp akka jedhetti Zelenskiin nagaa barbaada jedhee akka hin yaadne riippoortaraaf himee jira yookaan gaazexootaaf ibsee jira. Marii pirezidaantota lamaan gidduutti gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Ameerikaallee yaada kennee ture. Mariin gaggeeffame qaanessaadha jechuudhaan dubbate. Pirezidaantii Zelenskiin White House'n kabaja dhabsiise. Dhiifama haa gaafatu jechuudhaan dubbate. Pirezidaantii Zelenskiinis deebii kennee jira. Badii hojjedhe jedhee dhiifama gaafadhu hin qabu jedhee jira. Mariin White House'tti gaggeeffame kun yookaan mormiin White House'tti uumame kun addunyaa kallattii lamatti kaa'ee jira. Kaan deeggara, kaan mormaa. Irra hedduun Zelenskii deeggaruun as bahanii jiru. Warroonni yookaan ummanni Yuukireen pirezidaantii Zelenskiif dinqisiifannaa fi akkasumas immoo deeggarsa agarsiisanii jiru. Ajajaan waraana Yuukireen ol aanaa kan ta'e Aleksaandar Siriskiin ifaan ifatti pirezidaantii Zelenskii deeggaree jira. Mariin Doonaald Tiraamp fi Zelenskii fashaluun Awurooppota gara tokkotti fidee jira. Awuroopponni hundinuu Zelenskii cinaa dhaabbatuun deeggarsa agarsiisanii jiru. Gara guddaa immoo Ameerikaan waan adda hafte fakkaatti. Walumaa galatti hunduu xumuramee jilli pirezidaantii Zelenskiin durfamu Ameerikaa gadhiisee kaleessa Ingilaandi galee jira. Walumaa galatti fashaluun marii pirezidaantota lamaanii dubbii ijoo miidiyaalee addunyaa kanaa fi ammallee dubbii xiyyeeffannaa addunyaatiin hordofamaa yookaan laalamaa jirudha. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaa hawwii kenna. Nagatti nu turaa. Warra muslimaatiin Ramadaan Kariim isiniin jennee jirra.